Baga nagahaan dhufte. Kalee wayitati konkolaatarraa buutu si arge. Mana baay'ee seenee si ilaalee si dhabe. Amma ol seenuu hin danda'a? Seen. Kophee hin baafadha moo? Baafadhu kophee. Dhugaa jette. Kun mana kophee baafatanii seenan. Kaleessa dhufte? Kaleessa dhufe. Akkam bakki kun sitti tolee jira? Baay'ee natti tola. Garuu akka mana kan kee kana laalee natti hin fakkaattu atiin nama haarawaa natti hin fakkaattu. Biyya kanaaf moo? Biyyattii tanaafillee osoo hin ta'in manuma kanaafiyyuu. Mana kana laaltee haarawaa sitti fakkaata? Situ haarawaa dhufe fakkaata malee. Turee jira malee. Maal ati keessumaa mana kan kee dhufellee akkanumatti afaan qullaa teessistaa? Maaloo ber ergan biyya kanarreen dhufe baay'ee ture waggaa 12 guute. Nama biyya kiyyaa argeen beekuufi ni dagadhe. Dhiifama. Nyaadhu. Billaa maarree maa qabattee deemte? Awwaayita appilii nyaadhu billaa hattuu na barbaachisa. Billaa bee anis barbaachisaa yoo ta'e anu sii kenna. Namni biyya keenyaa billaa hidhatee deema. Si billaa hidhatanii deemuu waan dhoggaa ta'eef saniif kiisa keessa kaahadhee deema aniin. Saniifi? Dalagaa qabdaa biyya kanatti? Hin qaba. Maal dalagdaati? Nama ajjeesa. Siin taphadha. Maaliif akka ta'e hin beeku isin dubartii waan hima xiqqoollee maaliif sodaattan? Maal akka godhuu barbaadu beektaa? Maal godhuu barbaadda? Silaa kiyyaa. Dubartiilee addunyaa kanarra jirtu maraa akkanatti akka appilii kana addaan babbaasee siin taphadhaaniin waanuma xiqqoolle akka siriyeesimmaa fudhattaatiin. Inni waliin jiraattas keessa? Adda jiraadha. Ani biyya kana waggaa 12. Ati yoo haarawaa natti fakkaattaati. Footoon kun hoo? Ilma kiyya. Eessa jira? Biyya jira. Baga adda jiraatte. Maaliif jette? Jechuun gaariidha adda jiraachuun. Ati appilii nyaachaan jirtu bar? Nyaadhuree? Hayyee. Waan biqileen fakkaatu appiliin. Waan harka kan keetiin hojjatte fakkaata. Appilii fudhadhu.
sii kennuuf malee Galatoo. homaa rakkoo hin qabu. Ati kana na qorqachiistaa oolta moo shaayillee na obaasta? Dhiifama shaayii si fidee dhufe. Waggaa 12 mana kana keessa jiraadha naan jettee? Waggaa 12 jira. Maa ofii keetiin dhuytu re'aati? Nugwaan. An shaayii ganama ol nugu deebise. Dhugaati. Fedhii kan keeti. Dhugi. Shaayidha moo koo wiskii danfiste? Shaayuma daffisee lakke. Siin taphadhaaniin. Ati waan mara akka sireessi fudhattaa? Gaaffii keetti sireessi fakkaataa bare. Dhugaa jette. Deemaa jiraaniin. Ayyee. Shaayiin kan kee gaarii. Gulanan deebi'a. Ayyee. Maali kun? Nama akkamiiti kun? Ana kophaa kiyya arginatti taphata.
Maal baasa? Dalagaa deemuuf yoom? Dalagaa deemuuf. Dalagaa ganama dalaydaati. Ganama dalaga. Hayyee. Ati dalagaan qabdu? An dalagaan qaba. Maal daladdaati? Dalagaan kiyya maal si fakkaate? Karaa an jedhuun yoo nam hin dannasne. Hin dannasne? Jechuun karaa an jedhu yoo nam hin deemne. Argiteemi rasaasa san jaheen keessatti fixa. Siin taphadha. Sommaali. Kana. Sa'aatiin. Sa'aatii micayyoo tiyyaa. Erga. Cidisii waan kalaa'eef amma siidha erguuf. Hayyee mucayyoo tanteetii erguufi. Yooma heerumtu siin? Ji'a 3 booda hin heerumte. Hayyee. Sa'aatii artifishaalii seete warqiina. Maal dalagaa akkamii argatte ati? Mana namaa qulqulleessitaa? Dalagaan dalagaadha maal? Badaa gaariin qabu dalagaan dalaguun. Dalagaadhaan beekaa sunillee dalagaadha. Keessumaa mana kan kee dhufellee akkanatti manatti gattee deemtaaree? Dhiifama situ yeroodhaan hin dhufinii. Amma daqiiqaa 5 dabarseera. Sirrii jette anumattuu itti yeroo ati dalagaatti deemtu dhufe. Maal mana keessan nagattee deemuuf yaati? Dhiifama hin jarjare. Dhiifama. Dhiifama waan sagalee isaan jaalanneefi waan si waliin dubbadhuttu jira har'a. Asirratti inni dubbannamoo asuma taa'ime. Seenaa garaa nama nyaatu tokko sitti himuu barbaada. Seenaa hiriyaa kiyyaa. Yeroo maraa wayitawaan san yaadadhu. Ibiddattuu ana keessan boba'a. Hiriyaa kiyya tokkottu jira mucattii takka jaalataa. Garuu mucattiin sun hin jaalattuun. Isiin hiriyaa dubartii baay'ee qabdi. Seenaan kun seenaa yeroo mana barumsaati. Yeroo maraa maallaqa fidii kootu ittiin. Inni waan isii haalan jaalatuuf jecha maallaqatti fidee dhufa. Haalli jireenya jaraanii yeroo tokko gadi bu'ee jennaan maallaqa fidee dhufuu dhiise.
Yeroo san isiin hiriyaa isii waliin qabdeeni qabanii laga fidanii bishaan keessatti ajjeesanii biraa deeman. Haadhi isaa isa malee nama biraa tokko hin qabdu. Dubartiileen sunniileen sirrii goote moo sirrii hin goone? Sirrii hin goone. Dhugaa jette. An dubbii tana waan sitti himeef ati dubartii taanilee irraa adda natti fakkaatte. Jechuun xiqqollee ta'u. Waan akkanaa kanan hin beekne namaa yaadda jedheeti. Garuu anilleen dubartiilee san nagahan hin dhiisne. Dubartoota 6 jaheenuun ajjeese. Sirrii godheemi. Sirrii hin goone. Akkam sirrii hin godhinaan? Sirrii hin goone? Sirrii hin goone. Sirrii hin goone? Akkamitti sirrii hin godhinaan? Isaanillee sirrii hin goone, atilleen sirrii hin goone. Eenyu si bilbile? Hin beeku. Laali eenyu akkasi bilbile? Eenyu si bilbile? Bakka hojiitii naa bilbilan. Deemii kootu. Garuu akkan si yaadee miti ati. Dubartoota sanirra adda si seesi. Atilleen dubartoota saniin takkuma. Deebi'ee dhufa. Hello. Ol akkan jenne. Bakka sanii ol jettee jennaan sii dhumattee beeki. Jecha san dubbattee sirrii hin goone.
Ati jechuun kan kee dubartiin jaheen sun balleessaan qabani? Anattuu balleessaa qaba? Ka ati yaaddu an dubartii jaheen san qofa ajjeesitti fakkaate? Dubartoota 32 ajjeese. Maaliif akka ajjeese beektaa? Martuu deebiin jaraanii deebii kan keetiin tokko. Isin dubartiileen hunduu maaliif wal deeggartan isin? Isa ka du'eef hin yaaddani. Dubartii maaliif ajjeesteettee na gaafattaa? Sillee amma dubartii san bira si geessa. Dubartii 32 san bira. Ati 33ffaa taata. Dubartiin takkittiin akkanatti na jalaan baane. Hundaa dararee ajjeeseen. Nagaatti. Dubartii 33ffaa ta'i achi dhaqi. Jara walii wal mari'adhaa.
Kun maan na dararsi kun. Balbala banuuf maa hagana mulu turte ati? Xiqqoo waa dalagaa jira. Seen ol. Ati daftee du'uu barbaatte natti fakkaata. Ana malee nama biraa kaas dhufuttu jira? Hin jiru. Hin jiru? Seera kiyyaa ala bahaa jirtaati. Deemam. Na shakkisiiste nama biraattu mana kana dhufaa jira natti fakkaate. Ati guyyaa san maaliif akkas naan jette? Hiriyaan kiyya akkamitti balleessaa qaba? Akkamitti akkas naan jette ati? Dubartiireen jarri ajjeesan sun balleessaa hin qabeenniiti hiriyaa kiyyattuu balleessaa qaba? Jarriree balleessaa qabanii garuu dubartii kana hundaa du'an. Dubartii kana hundaa du'an. Atillee itti dabala. Ana akkasii yaadee miti ati. Sillee jaratti si maka. Sirraa jechuun waan akkasiin dubbattee sirraa yaanneyyuu aan. Haadhi isaa isa bichaa qabdii baar. Ati akkamitti? Nama jahan ajjeesanii bishaan keessatti akka inni cinqamee du'e beektaa? Jaroota. Jaalirree sirriin goone. Sirriin goonemi? Sirriin goone. Sirriin goone argite? Cinqanii bishaan keessatti ajjeesan. Takka bishaan dhiqattee beektaa? Bishaan daakuu beektaa? Hin beektu. Bishaan keessa sila addaayitee sitti argisiisa. Bishaan keessa yeroo tokko seentee sila hafuurri qilleensi hin jiru bishaan keessa. Bishaan keessatti ukkaamsanii ajjeesaniin. Anillee jara akkasitti dararii ajjeeseen. Dhiifama. Dalagaa maalii dalagda ati biyya kanatti? Mana hambaa qulqulleessitaa? Biiroo keessa dalaga. Nama biiroo keessa dalagu taatee deebii akkasii sannaa deebistaa? Dhiifama jettee jechaan dhumaata. Garuu cinqiin isarra gahe sun haadhi isaa bar isa bichaa qabdi. Kana sodaattete saniif amma akkas jetta. Hayyee kana sodaattete himi? Kanaan si kukkutee si ajjeesaree billaa kanaan. Kanaan fuula kan keessi kukkota. Jecha dhiifama jedhu san hin jibba'an. Jarreetiin sun hunduu dubartiin sun hunduu dhiifama naan jedhan. Wayita an ajjeesu jecha san hin jibba'aniin. Deebitee akka dhiifama naan hin jenne. Dhageettee? Bishaan daakee hin beeku naan jette? Hafuurri bishaan keessa qilleensa akka hin jirre beektaa garuu? Beektaa? Akkamitti beekta ka bishaan daakee hin beekne? Wanta namni bishaan keessatti cinqamee du'aan argeef. Garuu akka namni cinqamee du'u argitee beektaa bishaan keessatti? Filmii Taayitaanikii ilaalte? An filmii ilaaluudha yeroo hin qabu. Yeroo hin qabdu?
Yeroo hin qabdu. Yeroo dalagaa qofa qabda. Akkasii. Dalagaa maalii dalagaa jirtam? Waa barreessaa jira. Kanarra sodaatta moo kanarra sodaatta? Lachuun sodaa. Kun nama cinquu baar sakandii takka. Kanattu irra nama cinqa. Garuu bishaan keessatti dararaan bishaan keessatti nama dararaan ka addaati. Kun sakandii takkatti si ajjeesa. Kun akkan dubartoota sanirratti laaletti sa'aatii 2-3 si cinqa. Taa'i gad. Taa'i. Maal harka akkas goota gadi dhiis. Oduun laaltaati. Waan biyyi keessa jirtu quban qabdu. Waan biyyi tiyya keessa jirtu quban qabu. Akkamitti quban qabne waan biyyi tantee keessa jirtu? Waraqaa kana barreessuu malee yeroo hin qabdu. Oduu si laalaalte na beeyta. Na argita oduu gubbaa irratti. TV ilaaltu jechuu ati. Si laalaalte na argita. Mootummaan na soqaa jira ana. Maaliif? Maaliif jettee gaafii na gaafatta? Sababa dubartii saniire. Waadaa galeef haadha hiriyaa kiyyaatiif dubartiin martuu akka fixu. Waggaa 12 na waliin ture billee kun. Dhiiga malee hin socho'u. Yoo motora qabaa jettee na gaafatte garuu motora hin qabu of keessaa. Garuu dhiigaa gana takka barate waggaa 12 na wajjin ture dhiiga qofa dhuga. Ammana anka guyyaa meeqa dhufe shaayii malee yookaan muka san qorqadhu naan jechuu malee waan nyaatallee waanlee nyaadhu naan hin jettu ati. Maal nyaatta? Bargariin jira. Jiru. Maal nyaatta jettee maal na gaafattare? Miti waanuma manatti nyaadhu sii kennuufiin. Maal nyaatta jettee maal na gaafattare? Bargarii fiduu dandeetta? Bargariin hin jiru ruuza sii fida. Ruuza ofii kan keetii nyaadhu. Arruuza nyaachuun dhufne mana kan kee. Bilbila kan keessan as kenn. Paaswoordii waan. Eenyu? Hin beeku.
nama si bira dhufu jira. Namni tokko si biraan dhufuumi hiriyaan qabdu. Hin qabu. Eenyu kukkuaree? Walirratti isin ajjeesa. Nama fidde anatti. Kadren biltigna hawasa dirqama ittilaacha kan turan yoo ta'u daqiiqota muraasa booda garuu hawaasni dallan sun guutame kun sirna mootummaa abbaa irree Abiy Ahmed balaaleffatutti kaane. Ana jille sanbatee alattis aanaalee godinichaa garagaraa keessatti hiriirri biltignaan deeggarsa baafattee turte gara mormitti geeddaramaa jiraachuu maddeen ibsanii jiru. Hello. Akkam nagaadha fayyaan kee ati nagumaata akkam cidhaa qobbaa jirta maal bilbilli kee waliin bakee namaan ga'u maali rakkoon hin beeka neetwoorkii biyyaa sana deebistee natti adaadaa keetillee nagaanaa jedheen yeroo cidha keetiif sa'aatii sii bite sa'aatii kana si erga yeroo cidha keetiif anillee naga jirra galata rabbi abbaa keetittillee himi anillee gaarii hayyee akkasaa ta'e anilleen karaarra taa'ee sitti haasa'aa jira warra hundaanuu nagaa hayyee yaa ta'u hayyee anilleen amma karaarra jira hayyee mana ga'ee sii bilbila
Hayyee ciao. Ciao nagaan ol. Hayyee ciao. Hello. Hello. Hello? Eenyummoo bilbila namarratti bilbilee bilbila kan cufu. Hello. Hello. Hello? Sitti nagaamaa natti nagaamaa. Eenyummoo bilbila namarratti bilbilee bilbila cufu.
dem ersten Lächeln, vor dem ersten Tritt, noch vor dem Test. Nimm Femibion Schwangerschaftsvitamine. Die Kombination aus Folsäure und Metafolin fördert einen schnellen Anstieg des Folatspiegels, der für die gesunde Entwicklung eures Babys wichtig ist. Femibion Nummer 1 Schwangerschaftsvitamine, von Kinderwunsch bis Stillzeit. Inspiration. Ich moderierte hier in Dubai eine Radioshow über Autos und nichts war am Bankgeschäft. Und dann plötzlich verändert ein Moment ihr komplettes Leben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das passiert ist.
Mana kan keetiin darbite sirriin goone atiin. Sillee dubartoota sanis simaaka. Ati maaliif na dararta ati? Dubartoota sani miti. Balleessaa qaban isaan ajjeeste bakka. Maaliif na dararta ati? Ati illee jecha san dubbattee sirriin goone. Sillee jaratti simaaka. An maal balleessa maa? Mana kan kee keessa akkasiin na darbis dubartii takka ittiin akkana narraa deeman lolan barbaadu. Si ajjeesa sillee. Ummataa jiru kan sitti yaa. Deem boru itti guyyaa karaa bosonaatiin dhuftu si ajjeesaa beeka. Guyyaa kan kee guyyaa dhumaa ta'a sun. Mana keessa ganna darbitee sirriin goone ati. Har'a bakka bosonaa san bira baatee tartee jirta. Bor garuu itti karaa bosonaa saniin deebitu. Guyyaa kan kee kadhumaa ta'a. Guyyaa kan kee kadhumaa ta'a. Ani ma jara sanitti simak.